يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتا كدا كونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا جرتو فيا كيساني ودفتو تكية. أنا نجا الحمد لله سنين جدا. هدمو وانا مجمعتشيسو. أكو ما بيك كمجيني مختاري. لبو ما نتابتارا. مشورة قباسو دي ده مشوراني. سلا روزا هو دي فرانك نقول ودم. روزا اللي نتي أرقمتي. Isifu de prank no godwe demo tanama birata na sinin jada isima butega leni prank no godwe dinna akasi ngamma mushurran asim muddanne roza len birat muddatti garu roza le jechuf mutayon kuno faayamte hala kana isawji sura gada jirti sadarka ngaddi sajrani video baye dera miti kan gaddi sani akala baadiyaa titti gadhiisaa jiranii maashaallah baadiyaa keessaa dhaladhe na boonsaadhee baadiyyaatti ijoolleen xixiqqoon taphattee fi maal jedhanii haala saniin fuudhe garuu viidiyoon yerootti muree gadhiisaa jira malee viidiyoon mushurraan gammaa gadi hin dhiifamne sila roozaa fuudheefaa jedhee ani qalbiin na shakkiti siniin jedha. Roza fuudhee piraankiin godhuu edanii jedha yoo akkana ilaalu ammoo rooza illee miti akkas isiniin jedha garuu roozaan diddee isa heerumuu diddee deebi'anii maashaallah wal jaalalli isaanii dhugaadha diggisii kiyyallee sinnaa diggisuu edda gaafa duraatu jedhee achitti argamtee haala kanaanii faayamtee jirtii isiilleen suuraa as keessan galchine malee maashaallah faayamtee mushurraa biratti argamtee jirti. Mushurraaleen hedduu bareeddi. Hedduu namatti tolan isiniin jedha buloota kiyyaa. Baay'ee namatti tolani maashaallah tabaarakallah. Horaa bulaa jennaani. Lama ta'a ciisaa 4-5 ta'a ka'aa lakkuu rabbi sinittaa kennu gizima takkittiin isinaa badhaatu jennaani. Maashaallah isiniin jennarraa bareedee jira. Mushurraa ammoo qalbiin nun taphatini dafee gadi baasii muktaarii maaliif nun taphatta qalbiin silaa jennaan gara kiyyaan hadhafaa yeroo inni viidiyoo gadhiisu mushurraa arga jedhee yoo fiigee ilaalu mushurraan hin jirtu viidiyoo afubbutee yoo ilaalu deebee ganaa duuba deebee ilaale isiniin jedha akka viidiyoo mushurraan hin dhufne ilaale sirri irraa bareedee jira garuu jechuudha muktaarii viidiyoo mudhatee hanga uffatellee ijoollee hiriyoota illee uffisanii sirbanii dubartoonni baatee ijoolleen xixiqqoon sirbanii namatti tola maashaallah sargii baadiyaati doo tokkotti baadiyaatti hin godhadhu maal jedha namatti tola isiniin jedha yaani horuma bira godhatee hoteela godhadha jedha inni ammoo yuu sargii lagizee fi achi deebi'ee godhadha jedhee haasaa Oroon yuutubaroota iyyuu maashaallah sargii faa ta'u geettiin namaa yeruma jalqabaa kana jechuudha. Yeruma jalqabaa kana yoo geettii xiqqaattullee geettii sani mul'ifatan baay'ee namatti tola. Wanti bubbulaa deemuuf wanti yeroo jalqabaa mi'aan isaa garagara jechuudha. Akkasii tanas mucayyoo tanas taanaa hedduu bareeddii mushurrittiin isaa isiniin jedha haala suuraa kanarra caalaallee bareeduu dandeetti. Maashaallah muktaar ka itti tolee kaseesseeqatee isiniin jedha baay'ee namatti tola wallaahi baga rabbiin isa ijaaree ammallee bultii mi'ooftuu jeennata gubbarraa rabbiin isaa godhu afaan wal isaan haa beeksisu viidiyoo daddafee gadi nuu dhiisuu dide mushurraa isaa akkuma duraa gaafa butee galeeni hanga bubbulellee yeroo waa nyaachisuullee gaafa langeedhaan shat godhaati waa nyaachisi tokkollee ofirraa mulquu diddee haaluma saniin ammallee viidiyoo isii sapiraayiz godhuuf hanga ammaa tursiise inshallah ammaa gabbaasee haadha manaa isaanillee onni barsiisee isiillee ammaa as baate namni maalii wajjin oolu akka jedhan sani wanta inni ta'u wanta inni hojjetu baratuun isii dirqama jechuudha.
beekamaa baratti isiillee ammaa yuutuubaroota beekamaa akka haadha kaanus fa'a akka roozaa fa'a taatee ol baatee akka hojjettu abdii qabna. Furaa bulaa deebanaa arree wajjin filadhaa isiniin jedhaa wallaahi geettiin ufii orma biratti toltee aguma fedhillee yoo ta'e horra bira nama mi'oofti. yaa ta'uutii inni ka haalli namaan adda isa godhu haala addaatiin inni ka fuudhee bultii ijaarate haala duraanii buttaadhaan fuudhee bultii ijaarate akkasuma bultii isaallee qajeeltee fi amma sargii xiqqaa akkana babbareedee hiriyoonni illee wajjin jajjabeessanii uffisanii gammachiisanii akkasii wajji oolanii sargii isaa sadarkamaan gadhiifamaa jiran fakkaate amma kun sadarkaa lammaffaati. Yookaan mushurritti illee argina qabaa mushurraa isaaniillee arguuf sirritti isinis arguuf sirritti eegaa jirtanii. Akkuma fuula bareeddee kana keessa illee rabbi naa bareechisu maashaallah tabaarakallaan bareeddi. Gaa'ila gaarii rabbi isaanii haa godhu gaa'ila gammachuu kan waliif horaa afaan wal beekan rabbi isaanii haa godhu. Maashaallaadha wallaahi roozaa illee namoonni hedduu dinqisiifadhe. Horri isaaniillee jechuudha nama gaariidha osoo nama tokko tokkooti diddee sittuuf jajjeesi diddee maal jedhanii niqee isaatu akka dhaqonni si eeyyamu innillee maashaallah akka obboleetti waliin dalaganii tokkotti si ilaala jedhee ammarra isiillee ammoo akka obboleessa isiititti jaalala obbolummaa walii qaban jechuudha. Amma baay'ee namatti tolanii jaalalli ol fuudhanii bichaa fi miti isiniin jedha obboloota kiyyaa maashaallah tabaarakallaa jadiidillee obboleessa fudhatee firoo fudhatee hanga maachuma jiranii hanga gaafa sargiisaa jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa akkuma yeroo duraa darbee isaanillee jedhanii viidiyoon sargii isaanii kun silaa qaata mul'ataa boqatu hayaatiitti rabbi sitti araaramu santu jidduun gadda isaanitti ta'ee gadda san ibsatanii kaanii deebi'anii sargii muktaarii haala kanaan baasanii sargii viidiyoo dheeraa akkan waraabdu ammallee viidiyoo dheeraa akka kannuu dhiiftee haadha manaatii illee viidiyoo as nu baaftu daftee abdii qabna jedhaanii baay'ee namatti tola isiniin jedhaa. Fuudha baadiyyaa kana osoo akka duraanii akka warra kenniin ka duraanii sanitti farda fa'aan fuudhanii farda shallamanii ammoota fardaa akka durii gizeena duraan xixiqqootitti fuudhaniin amma kaa erga hafee bubbulee jira fuuti fardaa qaata yeroo duraaniiti garuu fardaa osoo yerumanii osoo fardaan fuudhanii bareeda ka isiniin jedha wallaahi baay'ee namatti tola. Sargiin baadiyyaa sirriin natti tola sargiin magaalaa jaalaa sirriin natti tola. Ashooshilaa jedhanii ijoolleen taphattee dargaggeessi taphatee waaw haala sanii osoo deebi'anii ka dura namatti tola gammachuun nama guyyaa dhalatanii fi guyyaa fuudhan kana akkas isiniin jedha. Wallaahi guyyaan fuudhan kan guyyaa jeenata addunyaa irraa guyyaa gammachuu tokkoffaa gammachuu namaati. Bultii ijaaratuun gammachuu guddaadha keessattuu bultii fedha ofiitiin intala takka fudhatanii galanii yoo jedhanii dhiirris ta'ee shamarrillee isiillee nama yeroo duraa diddi malee galanii salachuu walii galtee waan deemaniif gammachuu hedduu itti dhaga'ama jechuun saariin illee mucayyoollee amma wal baratanii waa hundaayyuu isiinoo ammoo odoo isaanoo addaan bahi jedhanii osoo duutee baddi malee addaan hin baatu jechuu jaarsa ofirratti haga feetillee daa'imas taatu haga feetillee ijoolleellee taatu bultii osoo jaalallee ka duraa sanillee fidanii afoo kaanii osoo jaalallee dura
ka qabdus taatee dhufee inni safuu dhaabatee amma Muktaariin malee namni hin jiru jechuu maaliif kalaas itti seentee wanta bultiin qabdus wanta bultii haaraa ijaaratuun qabdus dhandhamtee jirti waan ta'eef abbaan mana gaariin bareedaan kayuu laaltu sitti tolu ka haasa'u sitti tolu isuma jechuun wajjin isaanaa dheeressu ilmoollee ilmoo bareedaa ilmoo akka ilmi namaa hamuu fedhutti ilmoo gaarii rabbiin jidduu isaaniitti haa baasu. Isiniin jedha obboloota kiyyaa wallaahi hedduu namatti tola. Isilleen uffata aadaatiin faayamtee innillee maashaallah akkuma nama tokkootitti faayamee bashannanee sammuu isaa fataa godhee kokkolfe yookaan nama as ba'u baay'ee namatti tola. Isiniin jedha Muktaarii kana ka'a yuutubaroota ta'ee hordoftoota ta'ee nama hedduu jaalata. Yeroo inni roozaan diddeesaan nama hedduu qalbii cabee amma ammoo roozaa miti biraa fuudhee jedhee inshaallah akka as baasaa jiru abdii qabna. As baasuus ga'e suuraan as ba'ee jira amma viidiyoo yeroo gabaabaa keessatti akka gannuu dhiiftu abdii qabna jennaani. Horriin fuudhin illee akkana fuudhee bultii bareedduu jaaratee kabajaan bilbila bichaa wal janajjananii sattara walirraa fuudhanii kabajaa walirraa mulqurraa itti citanii akkanatti heerumanii fuudhanii bultii ijaaratu wayya jechuudha. Yeroo nama fayyadamurra yeroo itti fayyadaman faayamanii firaanis hiriyyaanis waa hundaanuu jaalatamuun yeroo kabajaan warra ofiitti dhaqanii fuudhanii jedhan jechuudha. Kan tokko wal janajjanee osoo wal biraan gahee wal quufee nikaa bichaa walirraa nyaate akkasitti wal gata jechuudha. Maashaallah Muktaar amma diyaaspooraallee namne waan inni laallate waa laallateeti roozaa dhabee jennaan kan mucayyoo tana filate kabajaa guddaa walii qaban jechuudha. Maaliif jaalalaanis inni waliin buufne yeroo dheeraas waliin hin turre onnee qulqulluu jaalala haarawaa eegalan jechuudha. Akkasii rabbi afaan ol isaanaa beeksisu wallaahi baay'ee bareedan isaan lachuun ijarraa haafanii maashaallah tabaarakallah mabruuk alfa mabruuk baarakallahu lakum wa baraka alaykum wa jamaa bainakum fil khair jenneeni bultii gaarii kan namni fakkeenya irra godhatu isiillee micayyoo xiqqoollee taate tan namni xiqqoo fakkeenya irraa fudhatu tan guddoo tartu rabbi isaanaa godhu. Muktaaris akkuma beekamu aktivistiidha. Artistii diraamaa dalagaa yuutubara guddaadha. Waan nama saalfachiisuun hojjetu asirratti waan fakkeenya namni irraa fudhatu waan fakkeenya namaaf ta'uu diraamaan isaanii ka hojjetan ijoolleen Yemanii diraamaa bareeda. Haaluma kanaan isiilleen isa caaltee dubartii gaarii dubartii kaametti tayoo haasoftullee toltu taa dhaabattus toltu taa deemtus toltu taa hunda toltu rabbiin isaa godhu baay'ee namatti tola. Bagga rabbi isa ijaaree isiniin jedha hordoftoota kiyyaa warri ganaallee heerumtanii nikaa hidhattanii jirtan ka heerumuu fi Muktaariin fa'aa yeroo argitan qalbiin qulqullu isin jettu rabbi nagaanii abbaa manaa keessan bira isin galchee bultii gaarii isinitti haa ijaaru. Warri heerumee dhufellee ka jaarsaa adda jirullee rabbiin itti haa galchu isiniin jedha. Nama nikaa hidhatee bultii san osoo waan isiifaan dhandhamin dhufetu jira. Kunifaa yeroo akkana namni ol fuudhee bultii gaarii ijaaratu anillee osoo akkana ta'e osoo jaarsa kee bira jiraadhe osoo galeenis akkana ta'e ka jedhu hedduu jira. Rabbiin biyya namaatii nagaan isin galchee bultii gaarii isinitti haa ijaaru isiniin jedha obboloota kiyya. Gaafa guyyaa hangafoonni hunduuyyuu akka gaariitti akka biyyoo namaa ta'e gammachuu addaattu nama dhagahama jechuu guyyaa gaa'ela ofii kana keessattuu. Kanaaf rabbiin mara keessanuu achiin isin haa ga'u. Viidiyoon kiyyallee asuma irratti dhaabbata. Hangumaa
gammachuu muktaariinatti dhagahame waraabee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك دا كونا دكيسة أمان جيرادون بيكو بيتي دنيا كيسة يا الله سنجال لدى ستو بيكوان كيسة